Uffanni haarofte akkana jira? Akkam jira? Haarofte akkana jira? Akkam jira siin jedha. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii kabajamtoota hordoftoota Wabii Tube. Ani nagaa koon jira galanni isaa ga'u jechuudha. Egaati direct magaaluma dhimma dhufeettiin seenaa jechuudha. Guyyaa darbe akkuma argitanii maatiin Najaat eessuma ishiitii fi akkasuma immoo hiriyaa ishii ta'anii mana dhufuu isaanii ni yaadattu jechuudha. Waan isaan jechaa turan, waan isaan haasa'aa turan, especially intalli xiqqoon sun akka isiin ta'aa turte haala isii sana argitanii jirtanii jechuudha. Baay'ee badaan bakka ofii taa'u nama teessisa. Namni xiqqaan bakka ofii taa'u nama teessisa jechuudha. Xiqqaatee si xiqqeessa yeroo baay'eedha jechuudha. So otootiin ani yeroo isiin akkas godhatu sana yeroo isiin akkas taatu sana irra darbee irra ce'ee akka barbaade akkanatti tole otoon dubbadhe yookaan immoo tarkaanfii wayii otoon irratti fudhadhe tarii maqaa kiyyatu baduu danda'a jechuudha. Sana hunda dhiiseeni waan tokko hin dubbanne akkuma argitan jechuudha. Haganaa danda'ameetti hariiroo anaa fi isii gidduu jiru sana. Hariiroo anaa fi maatii isii gidduu jiru kana eeguudhaa fi haganaa danda'amee ifaajaatiin ture jechuudha. Hanganaa danda'ame. Maaliifin sana godha isinitti fakkaate hanga fedhe maan taane ilmitu daa'imtu gidduu keenyatti uumamtee waan jirtuu fi yooma cimee sababa daa'ima tanaatu wal arguun keenya nafu jechuudha. Anaaf isiinuu tarii rabbiin godhiniin jedha ammaas jechuudha. Amala ofii sirreeffattee anis tariitti dogongoroota xixinnoo na bira jiran sirreeffadhee yoo walitti deebinee kanuma waliinuu jiraannu ta'ee waan madaa ta'ee turu wayii jechuudha. Waan boru ittiin wal arrabsinu, ittiin wal komannu, ittiin isiinis ceephoftuu jechuudha gochuudhaan barbaadu. Fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Namni hiriyaa lama taatee guyyaa wayii wal loluu dandeessa, walitti bu'uu dandeessa. Waan hin baratamne wayii walirratti raawwachuu dandeessa. Tariitii lamman keessaa tokkotu akka tasaa ta'eenii waraana ta'eetii garaan fayyaa haa ta'u malee walitti haa fayyanii walitti haa deebi'an malee hiriyyummaan sun bakka duraan jiru sanatti hin deebi'u jechuudha. Maaliif kan waraana yoo dagates kan waraaname hin dagatu waan jedhamu wayiitu jira jechuudha. So madaan sun bakka sanatti waan hafuu fi madaa sana ilaalaa eenyuun yaadata qaama waan kana irratti raawwate sana qaama waan kana taasise sana kan inni yaadatu jechuudha. Kanaafiin ani intala sanatti waan hin taane silaati waan hin liqinfamne kaniin deebisuu hin barbaanneef kaniin irraa of qusadheef jechuudha. So talaati akka akkaataa isiitii akka haala isiitii akka isiin bakka saniitti agarsiisaa turte amala isii irratti arge sanaati haala isiin taasisaa turte sanaati sila ilkaan tokko yookaan harka tokko irraa buqqisanii ittiin garafanii waan gaggeessan wayiiti jechuudha. Amalli daa'imattiidha. Isaan ala intalli sun nama guddaa wajjin dhufte namni guddaan kabaja qaba. Hanga barbaadees maan ta'a inni ufaa xinneessus waan barbaadellee ofiin haa jedhu kabajuun dirqamaa jechuudha. Nama guddaadha, soddaadha bakka. Obboleessa eessuma jechuun yookaan obboleessa haadhaa jechuun akkuma maaliitti ilaalama? Akkuma abbaatti ilaalama jechuudha. Otootii anii fi siinuu kana booda walitti buuna ta'e. Namni walitti nu fidee dhimma keenya kana xumuruudhaa danda'u nama kana jechuudha. Yeroo nuti sirna sana gaggeeffachaa ture waan inni wajjin ta'aa ture waan hin beekuuf. Gaafa abbaan manaa haadha manaatti waa balleessuu firri intalaa akkas godhachuun akkas dubbachuun akkas ta'uun kuni homa jiraati biyya keenya kana keessatti jechuudha. Waanuma jiru kana duras waanuma raawwatamaa ture jechuudha. Ani deebiin taane isaanitti deebisee waan taane wanti jechuu hin barbaanne kanumaafiin irraa cal'ise jechuu barbaadin kana hunda kaniin dubbachuudha danda'e maalirra dhaabbadheen isinitti fakkaate koomentii keessan argaan ture koomentii keessan dubbisaan ture maaliif hin dhooftu maaliif tarkaanfii irratti hin fudhattu ati yeroo hundaa nama hin qabdu yeroo hundaa rakkinuma boosaa maal kannaan jettaniif jechuudha. Ani yeroo kamuu hanga danda'ametti amalaan nama mo'achuun barbaada malee humnaan namatti deemuun barbaadu. Namni wa'ii hanga isaa danda'ame humna fayyadamee hanga isaa danda'ame waan silaati danda'u sana hunda taasisee guyyaa tokko mo'atamuun isaa nafu baay'ee harka kennuun isaa waan hin oolleedha jechuudha. Amalaan gaafa qabde jechuudha. Tasgabbooftee gaafa dubbiste jechuudha. Kanumadha. Egaati dhimmi guddaan har'a na fide guyyaa darbe isaan mana dhufanii maal jechaa turani intalli yookaan immoo daa'imti tiyya jechuudha uffata hin qabdu naan jedhani baay'ee hedduu yaadeen jira. Amma torbee lamaffaan akkasii gara sadiitti siiqaa jirra. Argeen beeku daa'imattii jechuudha. Waan barate wayii jira mana keessatti jechuudha. Ati guyyaa lamas guyyaa sadiis wajjin jiraadhu. Dhiigni sunuu hin dubbataa jechuudha. Dhiiga sanatu si dirqisiisa akka daa'ima sana jaalattu akka daa'ima sana yaaddu si taasisa jechuudha. So yaadeetiin jira. Isin immoo agarsiisaan jirtu. Egaati ani si wajjin waan hin taane dubbiidhaan fedhu dubbiidhaan barbaadu uffata hin qabdu naan jedhani furtuu bakka isaan kaan hin beeku isiniin jedheetiin jira. Isinleen hin argine jechaa jirti.
maatiin isiillee sima bira naan jechaa jiranii sima bira jira naan jechaa jiranii so waa'ee uffataa isaan kaasanii jennaani kunoo uffata yeroo sadii jechuudha as keessa uffata lama kan jiru bakkanaas uffanni biraanii jira uffata yeroo sadii qabee fi dhufeen jira jechuudha dubbiin taane waan hin fakkaanne isii wajjin haasa'uu waan hin barbaannee fi uffata kanaan itti kenna jechuudha dhufaa jira jettee jirti ati gadiin dhufii naan jettee walakkaa marratti kan nuti wal beellamne jechuudha deebisiin nu deebistu kanuma waliin ilaallu ta'aa jechuudha na duukaa bu'aa haala isiin itti dhuftuun beeku walumaa galatti dhufaa jira darbiteen deemtu karaan bal'aadha miti Deeta darbitanii deemtanii reechi gorteen deemtu ati laaki gorteen deemtu ati karaan bal'aadhaami ma karabbar si barka karabbar karaa maalirraan dhaabadhe kunuuti karaarra goreen jiraami karaan bal'aadha konkolaataan barbaade deemaan jiru kun asii deema bar konkolaataa ati ma dubbii barbaadda an dubbii sin barbaadna maal kana ana dhoofsisuuf na jeessuudhaaf konkolaataa qabattee dhufte cirraashumaarra cirraashaas geeditini haasofta wabi no si dhaga'een jira kana dura gaafa ati nama guurtee dhuftu fira kan kee yaammattee dhuftu useetiin jira har'a immoo inuma jettee konkolaataadhaan na rukuchiisuudhaaf dhufta waan qabu bika waan qabu konkolaataa sanuu qabda ati lakki qabaadhu ati hanga barbaadde qabaadhu rakkoon qabuuti rabbi si haa godhu beenaanu jala goree natti fakkaata hin beekne no waan sirraan bareenne hin hojjetin baay'isoo waan boruu anaaf si addaan fageessu fagaanne maal amma booda walitti hundi jenna deebi'uun hedduu jechuudha. Maal godha si bira? Nama naayyaan nama ilma ofiitti yaadne bira maal godha? Garumatti akkamumatti yaaduu qaba ture si jedhaa baran. Maal gochuu qaba tureen? Maal taasisuu qaba tureen? Yaadde argine bara. Akkuma ati itti yaadde mee akkasiin nama yaadame? Akkamitti yaadarree? Maaluma gochuu qaba ture? Ilamee kana gochuu qabda turtee jedhiiti natti himee tokko lama sadii jedhiiti natti himee. Sitti himee bara. Teessisee sitti himee dhaabeellee sitti himee ibsallee sitti himee dhageettati garuu nama sii galuu miti ati. waan alatti xumuriin tokko qabda waan alatti soorkeeffatiin gara gurgurtaa kanaatti qabdaati. Sitti fakkaate. Sanii balkanii si kaaseetiniin sa'a jahan si baasee ala si bulchee si fida miti. Akka hojiidhaaf hin deemaa ture. Hojiidhaaf hin deemaa ture siin jechaa ture. Akka hiriyaa sababatti akka kaan sababatti akkanatti jiraatanii jireen marii haadha manaa malee ol ka'anii ture halkan sa'a jahaatti addana dhiiftee deemta. Shayyaati akkuma barbaaddeetu godhu. Akkuma barbaaddeetu yoo namni badii kan keessatti immoo ofirraa garagalchuuf hin deemina. Qoffaa kana booda yoon si beellamee dhuftu yoo na bira dhuftu jechuudha. Jalqaba irratti waan hin taane kaanii kan guurtee natti hin dhufin. Guyyaa dabree callisee hin jira. Gaafa lama. Anatu waamee jira. Lakki. Anatu waamee. Eessuma dura waan fira hin qabne na seeta. Firan qabdu siin hin jenne bar natti agarsiistee turte bar erga deebiidhaan jira. Kan qabu waan hin qabne seeta yeroo akkasiin mana hunda galchitee akka barbaadde dubbata akka barbaadde waan keessan jechuudhaani waan fira hin qabne waan aanaa hin qabne si fakkaate. Fira kan keenyatti agarsiifachaa jirta amma. Yoo magartee jedhama. Yoo magarte. Ana akka keetii gara sooshaal miidiyaa waan mara ati silaa waan gaarii malee sooshaal miidiyaatti hin baaftu miidhe. Ana akkasitti agarsiisuu hin dhabne. Ayyee waan hundaafuu si haa ta'u ani amma si wajjin. Maraafuu adi waan fira kiyyalee dubbatu. Amma booda illee fiddeen dhufanii dhaban fiddeen dhufanii akkan isaantu dhufe akkaan hin dubbanne yoo barbaadde deebi'aa jechuu hin dandeessa ture narraa deebi'aa jechuu dandeessa ture namoonni beekanii hammalee karaatti na dhaalufi situmuudhaaf si waamaa si deebaa ture mee manatti situmaan ture mee ol qabdee kanarraa dhiqaa turte ol qabdee miti ajaa'iba madaara dhungattee sitti nafne ayyee akkuma sitti tole haasa'ii amanamee silallee sitti ganna dhiisa warreen. Sila maaluma si godhaadha bar haadha manaaf abbaa manaati bar aneefati daa'ima wajjin qabna bar maaliin si godha maal na godha jettee guyyaadhaan nama geeddara guyyaadhaan akka barbaade gochate cidhumaayyuu dhufteetii na dha'uudhaaf akkasitti tole taasisaa kan jirtuuf jechuudha. Yoom jedhee makiina yoom si biraa ga'e. Hayi ati ko anatu jalaa gore malee silaati akka gocha keessaniiti akka isin barbaaddaniiti waan dhaabatu iddoo soqataara sirraa maal godha. Maal gochuu dhaabbatama karaa maal godhaa harkoof balleessa. Lakki karaa deemaa turtanii mima. Karaa kam? Karaa deemaa turtan natti fakkaate. Na arginaan natti gortan malee. Moo ani bira akka kanatti dhaabata. Safara namaati. Ijaan qabu shoferri wajjin deemtu namni wajjin deemtu. Maal rakkatte? Mataan isaa surriin isaa sirriin jiru. Maaltu na rakkifna? Waan nama tuqin kan keetuun beeku. Isa akkamitti beeyne? Beeyinaan natti fakkaate. Ila wallaalummaadha baanii ala keessa deemuun wallaalummaadha fira ofii yaafatanii deemanii akka barbaadan wallaalummaa miti. Hin beektaa bar waan hin dhufeef ni beektaa bar bareechitee beektaa ko.
bareechiteeti kanatti beektu jechuudha. Ila sittiin mana caqasi. Dhuftan suma fakkaata eessumni keessa sima fakkaatti hiriyyaan tantees dhuftan kabajaan namatti dubbatu. Na dhagaye mee dursa na dhagaye hin iyyini. Na dhagaye. Kata maaliif hin sidhaa? Dhagaye afaanuu gahaan qaba harkaan sitti hin deemu. Harka kiyyan balleessu. So sitti maatiin ture. Irra deddeebi'een sitti maa ture. Yoo dhuftu naman fidin. Anaaf si himi ka dubbii waliin qabu. Anaaf si no haga barbaade haa ta'u yaaduu qabda turte. Sammuun kan kee yaaduu qaba ture. Maal haa ta'uuf nama harkiftee dhufta safara kan kee jira. Sirreebu maalii sin godhuuti. Ani si jedhee nama harkisuu jedhee bar ani bar siif gahaadha wabi ani siif gahaadha bar. Nama maal godha harkisee fidaan. Sitti waan hin amanneef sitti na amanan. Sitti na amanan. Isaan tun aman. Sitti na amanan saniif na duuba dhufan. Malee asi sodaadhee sireebuuf maal hojiin qabu an hojiin qabu. Hayyee waan hundaafuu. Ana keessatti yaadu baay'ee. Ana yaadin bareedu akkuma ofii keetii yaaddu sanatti yaadi. Biyaas waggaa takka lamallee taatu wajjin nyaanni hojii dhuyne sanuma yaadumaafuu ani akka keessatti nama miidhaa hin deemu sii galee. Kanaaf akka dhagaa guurratanii naariyaa turtan guyyaa darbe. Maa dhuftaati safara maa jeeita. Jiraatu hin danda'an. Dhimma na deebisuu jira dhimma na deebisuu jira. Barbaadu sin jedhee miti hin barbaadu. Bakka natti dhufin lammata. Dhufin safara kiyyan gahin. Baay'ee. Uffata na ergisiin jedhe. Mana ergin uffata kiyya. Hin ga'uuti rakkoon qabu. Uffata kiyya mana ergin. Qolfii bakka buutee fidiiti sana booda uffata kan keessii hin ergin. Qolfii kan kee maaliin godhaa deema siyyuu si dhiisee deeme qolfii kan keetirraa maal godhaan mana baadhee deema. Waan ati fuuteef maaliif beekare? Waan si hafee jira tariiti waan awwaaluu barbaadde. Uffata kiyyaa gatee dhufee sin jedha. Akkaanuuf hin beekne akkaanuuf hin taane akkaanuuf ta'ee hin jiraanne tariiti yeroo deddeebitee dhokattee akka barbaadde gochuudhaaf akka barbaadde keessa deemuudhaaf waan barbaadde gochuudhaaf. Kuni wanni keeti ilaal sammuu kan kee ilaala hageenya yaadorte. Amma asumatti gabaabsinuuti si ibarsalaatii furtuu sana keessee deemta ture. Manattiin si dhiisee deeme furtuu keessee deemuu qabda turte. Maal qollofnee siin jedha abbo. Eenyu qollofere? Maaliif qollofere? Anaatu qollofaare. Si ta'uu san bahee bisi tol deebi'e. Lakkii baatee kan deemte si dhabar. Irraash waan odeessiin beeku irra deebitee natti himuu jirta. Manatti si dhiiseen bahee mi'ani. No mana si dhiiseen bahee mi'ani. Mana si dhiisee bahee moo hin baane? Deemeetiin jiraani. Hin jiru bakka dalagaadhaaf hin bayan. Mana si dhiiseen deeme. Waan hundaa fi amma si wajjin duuba deebi'ee waan hin taane dubbadhuti. Na dhagayaa ta'u uma barbaadde jedhe. Sakkartee dhufta. Takka kaan taatee dhufta. Takka kaan taatee. Piraankii jetta eegasii. Akkuma beekte na gootee kaatee gazaan piraankiidhaan jetta. Maali ani anta ashaangulliitii nan jende ashaangulliitii kan keeti. Isaan ka beekan wabi ati isaan ka beekan. Sihii duuban bufaa. Fuulduraan immoo nama warqee uffatee deemu. Duuba kan kee dammoo hin beekan. Dhabaabna kikkoo. Anta xara. Nama nan beeyneetu akkasii taasaa sila nan beeyneetu akkasuma wajjin jiraataa turre jechuudha. Waggaa lama guutuudha. Ani bofas haa ta'u xaraas haa ta'u waan barbaadees haa ta'uuti. Ati akkuma sii toletti akkuma sii dhufetti na hubadhuudha. Nama sammuu qabu yoo taate akkamitti akkanuma dhufaniitiin nama manaa gadee ari'an tokko akkanuma dhufaniitiin araarfatuuf deemu. Haadha manaaf abbaa manaa bar dirqama jaarsummaa baastee dirqama maal gochuudhaan qabdu bar. Saanuu akka nama haadha manaa seeran qabatee seeran bareedumsi haadha manaa abbaa manaati irraa jedha. Osoo ati akka gaariitti na qabattee akka gaafa dura jirurraa akkana luqqiftee lafa nakettu sila. Osoo seeran na qabde. Jireenya jiraatamaa jira bar duraanii abbaa kan keetii irra deddeebi'inaa waan kana ati si eessumni keessii sanyiin kan keessii dhugaadha osoo akka abbaa osoo akka haadhaa osoo akka obboleessaa akka obboleettii taatee seeran na tan qabaa qabdee akkasiin ta'u ture kuni marti sitti dhufuu ture wabi wanni marti fuula kiyya irraa mul'ata. Ciistee bulta bar duraan raftee bultaa maal kan kaatee daa'ima hoosistaa. Maal kunniin maal kunniin akkamitti akkasiin chaalenjiiwwan baay'eetu jira waa hedduu keessa ceeta kamidha isaa. Kunniin warri dhalee ka'ee daa'imman halkan guutuu isaa bulan isaan maaliif akkasiin ta'a? Tarii daa'imni isaanii nootu ta'a xunxoo haa hoosisu ta'a. Haadholiin teenna haga ji'a haga waggaa lamaa sadii noossanii gabbatanii babbareedanii ba'an garuu gaafa. Hayyee waan hundaafuu amma saba isuun gaariin ta'uuti ani furtuu dhabeetiin jira bakka ati goote hin beeku. Si beeka gaafa durallee si maggate wabi gaafa durallee si dibeetti gate furtuu. Mee tufan daa'ima kan fidi sin jedhe. Mana banuudhaaf furtuun hin jiruuti kunoo uffata haarawaan fidee dhufee kunoo. Kana. Kuni haaraa? Kuni haaraa? Haaraa kun? Haarawaan bitee fide.
daa'ima yaaddaa miti daa'ima ta'e. Akkamitti yaadu sirriitti malee. Hin qabta. Kudhan uffata haaraa. Maalirree surree kalarii biraa wanni kalarii biraa huccuun. Karaa amma kaati bittee dhufte daa'ima. Laala ta'u. Ina laala kana. Amma kana bittee dhufte jechuudha. Kana bittee dhufte jechuudha. Amma seenu si amma. Ati naamanii sinaamanuu baadhuus. Isaa guurtee fiddee afaan namaatti irraa hattee fiddee eenyu beekama kan amma kana biteettee fiddee ka dhufte. Tokko anatu ati daa'imati yooffisa Najaat. Simoo. Atiin daa'imati yooffisaan. Salbaa jirraa fidiin daa'imati yooffisaan. Amma kana bittee jechuudha. Uffanni haarofte akkana jira. Akkam jira ree? Haarofte akkana jira. Akkam jiraa siin jedha. Akkam jiraachuu qabatu. Uffata salbaaja keessaati bittee dhufte daa'imati. Ka'anii biteef meeqa osoo jiru ka'anii birrii kuma meeqan bitee osoo jiru kana maaliif fiddee dhufte? Qulfiidhaa siin jechuu jira baran manni. Hin fuutuudha manaatti irraa deemte siimi kama nakreeffate. Gattee misilaa situ gate. Yoo hin jirre eessa? Akkamitti hin jirre? Gataniitu dhaqanii fiiganii fuudhanii. Ana maqoosaan jiru uffata daa'ima kiyyaa naaf hidhii siin jedhee bara. Uffata daa'ima kiyyaa qumsaaxinii guututu jira. Dhiifteetiniin kana salbaaja keessa fiddee dhufte. Dubbii akkasii wajjin barbaadu. Guyyaa lama keessatti furtuu bakka jiru baaftee uffata daa'ima kiyyaa mara isaa akka qabbeessu barbaadu. Kaalsii guuttee jechuudha. Barbaaddu cabsitee barbaaddu buqqiftee uffata daa'ima kiyyaa guyyaa lama keessatti naaf hidhuu qabdu. San booda garuu guyyaa lamarra tarraan anaafati.